جارتي ساتي قرتي المولك أبوني خجانيلن سيدو قرتي أكنت بربادة جراجو أكنت بربادة جرا مالفي إنس قرتي سبب دبيتنا جارتي إسار إيسا جراجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرد دكتور ياسر براهندي خيسان بكم جرتان التنجين ربي سمبر هاجراتو أرانتنا وانا داتي جرا أكون بيت انجاز سميام فيديو تكو قد إشترتجو أنا اللي قرتي سميا بقى سنجرتو نمني قرتينا التيمة ترى دبره فيديو سنف ورابي قد إسنتره سميا نمانتنا مانا ججرة سنجرا مانا براتين ججرة أجرا وان جمو خالف فيديو رتي قد إشترتجو دوبتي ترته sabni gartee isin kana gooteefis waan gartee salaam godhaa jirtuu fi sumayyaan ammaan tana salaamee wajjin gartee waliin bu'anii jiran waan gartee isaa waliin buusillee waan hin beekurraa isiniif qabadheetiin jira hanga dhumatti nagin tura viidiyoo laayik shar godhaa namoonni gartee yaasuu birraa yuutuubii isa lamaffaa kana sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaatii maataadha hanga dhumatti nagin tura tokko farta gartee akkuma beetan ani torbe dabre sumayyaa gartee bakka isin jirtu naannoo gartee isin galaa jirtu naan jedhani namni gawee natti hime naannoo san gartee deemin ture jechuudha. Gibbii sumayyaan ni galti naan jedhan san yeroo lama sadii dhaqanii gaafadhe dhumarratti abbaa manaa natti erganii hoggaan gartee si dafa dhufu obboleessoo wanna isii qabdu hin jiru mana kana gartee namaan an kireesseef eenyuuf akkan kireesse gartee naaf beeka hoggaan dhaga'u zabanyaan gartee kunoo yeroo sadii irratti dhufte jedhanii yoo hin namni ati barbaaddu yoo hin jiru siin jedhan maaliif asitti deebitee ooltaan an jedhe. Abbachi manaachu ani isa wajjin illee yaa'ii godhuun feene obboleessoo bara kanaa namaatu gartee akkanatti nu jalaa badee jeetiin takka lamaan gartee namicha gartee itti hime jechuudha. Abbaan manaa akka gartee nama gartee dubbii kana beekutti ammaaf gartee namaan hin kireesseef nama akkanaa nama akkanaati namni gartee barbaaddu kun as hin jiru maybe gartee manaa si fakkaate ta'a mana biraa deemu ilaalee naan jee gibbii biraa gibbii honoo kana bakka biraa ilaalee naan jechuudha na of jechuudha. Tole jeeni anis biraa deeme guyyaa kan dalaala gartee naannoo sana ni hime dalaalli aboo mana kana galtii naan jee finfinnee keessaa karaa jamoodhaa achi kana karra dalaalli kun aboo intaloon daa'ima lamaan deemti takka gartee miilaan deemti takka immoo kana baatti deemti asii naan jechuudha. Amma ishee gartee sumayyaan gartee nagawuma ta'uusidha eegaan hubadhe sanbooda istiimee anis hin jarjaruuti suutumatti gartee qabaa jee wanni jechuudha. Amma sumayyaan naannoo sanii bakka biratti jirte jechuudha. Haala viidiyoo irra maal jirte viidiyoo kanarratti maal jirte mana gartee jiradheetiin jira. Maaliifi mana isin galte sanii ani arkeen jiraachuu dhibbaan dhibbatti illee gartee mana si dhabee hubadhu akkaanan gartee naannoo san dhufee bartee jirti sumayyaan mana gartee saniif jijjiiratti. Salaamii fi sumayyaan illee waliin bu'anii jiran. Salaam bakka sumayyaan galtu sumayyaan gartee maal akka gootu sirbeeti. Salaamii fi sumayyaan wanni isaan itti walii galanii salaam asirraa kaatee karaa yaman fiidee gartee seedaa deemtee fi salaamii fi sumayyaa gidduu walii galtee jira. Garuu wal amantummaa santu jidduudha ka'ee jechuudha. Salaam asii fiidee yaman dheeyitee achumatti caal paaspoortiin na jalaa fuudhamettee garuu hangam takka dhugaadhaa ani naaf hin galle. Salaam dhibbaan dhibbatti Saayidoo ni jaalatti. Dhugumatti ani akkana achi qaban beekoo. Saayidoon gartee paaspoortiin irraa fuudhee jira. Ani gartee baaraaniin gartee karaa biyyaas deebi'aa waan jamus ni jira. Xayyi maaliif hin deebine? Eeshi calliftee achitti haftee salaam amman tana. Batumasiitifu. Saayidoon maaliif hin galle karaa biyyaa? Eeshi daa'imni gartee inni gartee ni maraa jee deemalleen achumaan caal. Saayidoon amman tana akkuma hayyuudhatti gartee ganda keessa deemee bakka nama wajjin waloluu qofate jechuudha. Waltuma qofa. Jaartii hajjii fa'aan hodhee ganda keessa tume jechuudha. Amma hajjii fi Saayidoon kun akkana waliin jiran. Namni tokko saayiballee taate yoo gartee jaartii si jala tume cafaqee maaltu dhagama? Yoo onneen qabnellee sombaa nama dutaa jenna. Saayidoon jaartii hajjiidhaa akkasii tume jechuudha. Isin asii deemu maal itti naquudhaa dhufnaan akkasii tume jechuudha. Sunillee gartee dubbiidha. Salaam wanni gartee isin asii deemteef sumayyaadhaa ijoollee gartee deemteef tabiraa wanni gartee achi deemaa jira tabiraa amma sumayyaan ififu yaaddoo biraa keessa galtee jirti. Salaam bultii isaaniitiif gartee dhimma kan qabne
إسان قرتي كقرتي الدفع سلف بتنا دقول أف الدفع سلف فريق جوتو سلام قرتي كقبضو سميان برتيرت غيرو سميان قرتي هنغان ما بيخون سلا ونقدر أما قرتي سميان سلام قرتي منخ ينبيتو مالو مالتي نو سلام mana Sumayyaa sirbeeti bakka singal sirbeeti wajjin taphatan wajjin maal jaan memorii sargiidhaatu asirraa fuuteeti Yaman geessiseef asitti illee gartee wajjin jiran egaa Sumayyaan karaa biyya galtee asitti illee gartee wajjin jiran jechuudha garuu amma Sumayyaan wanni gartee isiin salaam abdattee gartee salaam achitti ergitee isiin gartee asii eegaa jirtus faallaa ta'e jechuudha salaam waan biraa eegaltee jirti dhugumatti gaa hundaafuu ani waan jiru garteen dhokoysu maaliif hordoftoonni kiyya waan jiru takka takkaan gartee waan beekuu qabdaniif garteen isin dhiyeessaa jechuudha malee hammeenyaaf miti waan jiru halas silaafuu wanna takka gartee sooshaal miidiyaa gubbaa baanaan tanaa jira sanii jira tanaa jira sanii jiraadha ifaan ifatti waan jiru adda isiniif baasuuf malee waree ta'ee miti abbaa wareedhaa ta'eeti miti abbaa wareen jinammati ana baawara teetim garuu waan jiru ifaan ifatti akka beekaniif Sa'idoon Yamanitti waan biraa eegala jiraachuu yeroo hunda niin dhufaanuma jaa hangamatti dhufiinsa isaan garra jechuu garuu marrajaa wayi oduu wayi takkan jirti yoo ka dhufutee sayyo rabbi fitu garuu wanni inni deemeef zeeroodha amman tana achi taa'ee nama wajjin gartee jaartii nama tumuun yaa'ee gartee nama wajji godhuun bu'aan qabu ififu gartee yaa'ii keessa jira osoo gartee ififu gartee yaa'ii keessa jiru yaa'ii biraa gartee ifir dabaluun sirrii miti jaartii nama tumuun maaltu jaartii nama tumuun isa gahe haa maalumatu ganda namaa isa oofe yeroo gaa dubbanna jechuume ishee ganda namaa maaluma isa oofe tayyib kuni sirrii miti namichi abbaan daa'imaa jechuudha namichi gartee Sa'idoon jaartii isaati gartee ilmoo walitti qabanii kajanilleen Sa'idoo gartee akkanatti barbaadaa jira jechuudha. Akkanatti barbaadaa jira. Maaliif innis gartee sababa dubbii tana jaartii isaa dhiisee jira jechuudha. Jaartiidhaan gartee adda baanii jiran. Tana hunda osoo beekuu achi keessa callee ta'an kuni sirrii miti jechuudha. Paaspoortii salaames fudhatee ani abdiillee gartee takkara lamarra itti jira. Aboo namicha kana gartee karaa biyyaas deebisa. Wanni gartee achi taa'ee achi gartee yaa'ii godhuuf yookaan immoo gartee achi gartee ifillee rakkisee gartee nullee rakkisuuf hin jiruuti karaa biyyaa as deebuu qabaadha bakka gurbaan kun as deebisa. Jeetti jira salaam dhugumaan gartee paaspoortii irraa fuudhee waan kana haasooti immoo baaraaniin dhufaa deemaa jetti immoo Sa'idoodha wajjin gartee wajjin jiranii waan jiru shakkan. Amma Sumayyaalleen waan akkasii yaaddee bira waan akkasii yaaddee ajaa'iba kan amma ififu tabiraan qabatee jirti jechuudha. Tabiraan qabatee jirti viidiyoo tokko haala miidheen gadda yuutuubii yaasuu birraa guddicha ragga dhiisin ture. Intaloo wayii Dubaay irraa dhufte jechuudha. Nama jaartii qabu nama gartee ilmaan qabu kan ififu gartee rakkina irraa jiru osoo agartu niin jaaladhee Sa'idiin jaaladhee waggaa meeqa gartee wajjin haasawaa jirra waggaa gara waggaa lama wajjin haasawaa jirra osoo gartee wajjin haasawaa jiru kun ayyuu fuudhee ani kana hunda ni harkaa waan baay'ee dhaasoonne waan baay'ee gartee maal jenne Sa'idoon gartee non fuune ani nagaan harkadhu isaachaan gartee ani dalagaa bareedduu kan hin qabu osoo gartee maatii bira dalaguu osoo gartee na kadhatanii maal jedhanii dhiisee dhufee jettee kun Finfinnee dhuftee Sa'idoodha wajjin gartee wal nagarsiisii ani isarraa humaa hin fedhu ani waan barbaachisaa hunda niin godhaaf manaan qabaa maallaqallee gartee hanga gartee dalagaadhaan nu ga'u maallaqallee niin qabatti bakka magaalatti waan barbaachisu takkallee irraan waa takkallee gartee isarraa gartee maallaqa hin barbaadu ani innumti gartee kana fuudhuun fedhaa kana qofatti naa himi wal nagarsiisette jechuudha. Obbaleetti gaa namichi fi balaa biraa keessa jira. Yoo gartee bulooks godhallee jechuudha. Yoo dubbisaa hin jirrellee waan inni keessa jiru gartee gama sooshaal miidiyaatiin viidiyoo gadhiisa jiranii gartaa osoo kana gartuu wannummaan gartee dalagaa hin ta'e gartee si dhiisisee
hojii tantee gartee si dhaabsisee karaa biyyaa si galchuu maali? Inni wayisiin fuudha siin jeemoo inni isaa kos siin jeemoo akkamitti dhuftaadha? Lakkii buloo kana godhe. Saidoon gartee akkaan si jaaladhu gartee waa hundaa utti himeetiin jaartii sadaffaa miti gartee shanaffaa kurnaffaallee kudha takkaffaallee na godhadhu hin jeeni. Akkaan jaaladhu gartee itti himen jira. Lakkii an amma gartee itti yeroo hin qabu aniifuu gartee haala biraa keessan jira. Naan jee ani garuu isa dhiisee nagaa harkachuu hin danda'u. Kanaaf wal nu qunnamsiisii nan jette jechuudha. Wal nu qunnamsiisii nan jette obbolee itti gaanii wanni wal qunnamsiisu hin jiru. Kun bilbilisa kana telegiraamni kana whatsaappiin kana kanaan dubbisi bara bulook na godhetti. Tayyib yoo bulook si godhe maaliin si godhan jeen. Akkuma goote godhetii wal nu qunnamsiisii naan jettee na dhuftee dhugatti gamtu kunillee gartee na rifachiiftee gamtu kun sammuu agartee na arsitee sammuun teessi yaaddumu maaliif gartee osoo agartuu waan akkana seenteen jeen dhugumatti bakka akkumaan ta'uun akkumaan gartee ifi godhuu walaalatti hoggaan niin dhiisaa niin jibbaa hoggaan jallee sammuu keessaa gartee na qaamuu didee jira sammuu keessaa gartee na bahuu didee jira bakka dalagatti illee isaachaan gartee nama wal bu'aa waa meeqa gartee balleessaa bakka if jibbeetuman bakka ofirraa karaa biyyaa dhufee jira. Naan jette dhugumatti ani baay'ee dharrifadhee fi Saidollee ittiin hime. Aboo kun ogaa viidiyoollee agartee jirta. Mucayyoon akkana itti obboleessoomee akkami gootaa wanni jiru tanaan jeen. Aboo ani itti himeetiin jira maalin godhaaf naan jeen ifuu balaa biraa keessaan jira. An amma yeroo ittiin qabu jee itti himeetiin jira. Wannummaan gartee ari'aa isii fide maaliin naan jee. Isummaanuu fayyaa qabdii naan jee. Kana gaamee isinuma wal gaafadhaati bulookii gartee irraa baniituma waan jiruumee wajjumaan haasahin jeen. Aboo nan dhageessu nan jee beekta. Nan dhageessu ani ifuu gartee ammaan tana jeeqameetiin jira. Bulookii irraa baniiti obboleessoo waan jiru tasgabbeessi. Miyyoon tun gaamma si'achi gartee Dubaay irraa hojii qabdu dhiistee dhuftee kunoo asitti jirti. Anillee gartee na rakkistee jirti. Bulookii irraa kaasee wajjin haasahin jeeni. Wanni jirus tanaa jechuudha. Rabbi khairaa godhu. Namoonni baay'een gartee koomentiidhaan ayyuutti yaaminaan jan. Gareen ammoo gartee ati maan fuuneen jan. Ani waan namaan fuudhu kan fuudhallee gartee waan naaf dhufe malee waan namaaf deemu akkamittiin fuudha gaayis. Way taate hin taatu bara. Ani waan naa dhufeen fuudha malee yoo ta'ellee waan naaf ta'e fuudha malee waan namaaf deemu namaaf dabarsan. Keellaa yoon keellaa ta'e waan keellaa kafalchiisan dabarsaa jechuudha. Malee waan namaa deemu hin tuqan. Inshallah khairii du'aa godhaadhaa rabbiin gartee Saidoo karaa biyyaa hagalchuu Sumayyaallee ani hordofee bakka isin jirtu mana gartee amma isin kireeffachuudha deemtu kanallee hordofee arkuun kiyyaaf hin qabu. Ene Sumayyaa aganyatallo. Yeetimtuun Sumayyaa aganyatallo. Rabbi gartee haa mul'isu jedhu du'aa godha. Galatuma ulfaadhaa baay'isin jaalala baay'isin kabajaa. Naganaaf tura YouTubein kuni YouTube subirraa isa xiqqaadha. Subscribe godhaatii. Guddisa guys. I love you. Assalamu alaikum.